biyya keessatti maaltu deemaa jira isa jedhu si daqiiqaadhuma muraasa haasa'uun nu barbaachisaa jennee humna walitti horuudhaaf odeeffannoo walii kennuudhaaf jennee marii asitti gaggeessina jennee turre ala baay'ee amma kana baay'annee miti duraan namoonni muraasa wal beekanullee walitti dhufamee waan guddaatu hojjetame hin beektu anarra guyyaa har'aa baay'ee obboleettii koo tokko Fayyisaa Addunyaadhaan dura kana nan beeku eega Fayyisaa Addunyaa hundeeffame boodas nu wajjin kan turte ijoollee ishee barsiisaa kana nan ture guyyaa har'aa nu keessatti argamte asitti gaafane as wal galu nagaa na gaafatte argee baay'ee keessi kootti gammade isheen eeyyamsiisne maqaa ishee waamuudhaaf hin danda'u waan itti dhaga'ame isheen illee fuula isheerraan dubbise gammadde waan nu irra jirru kan akkana gaafa argitu baay'ee akka gammadde fuula isheerraan iyyuu hubadde dhugaa sa'uudhaaf namoonni keessummoonni irra dhuftanii luboonnas jiran iwaamamne malisinaa namni maal kana caalaa eessaaf eessa jira namni iwaamamne nuun jedhu naa dhugaadha bakka baay'ee uummanni keenya jira garuu waamicha waliin geessisne maaliifi sanbata ijoollee qurbaana qopheessuudhaa fi qeesii dhabnee baay'ee rakkachaa ituma qabnuun obsaan wal gorsuudhaan al tokko tokko yoo muufannes al tokko tokko yoo dadhabnes akka namaatti dadhabna akka Fayyisaa Addunyaatti garuu nu gargaareetu asiin nu ga'ee amma immoo Waaqayyo yoo jedhee bulchiisni isitti mari'atee torbaniin sirna quddaasee sirna qurbaanaas gochuu qabnaa kan jedhu haasa'amee egaa proposaalii dhiyaateenii mariitti jirra torban dhufuu fi qomos Abbaa Gabra Kiristoos ayyaanoon nu gidduu jiran kun namuma keenya afaan hin beekanu kaleessa jala bultii gaafa mana jala bultii kabajnetti mana Botarrafaatti haasa'aa turre abbaa koo na ajjeesee du'ee jedhan abbaan koo afaan isaa afaan Oromoo malee hin beeku haati koo akkanuma garuu nun barsiisne nurraa barachuudhaaf afaan biraatiin nutti haasa'aa ture amma gaafan taa'ee ilaalu garuu nu ajjeesee du'ee afaan nuti nun barsiisinii jedhani qomosiin kun jechuudha. Isarraa maal hubanne nuyi maatiin ijoollee keessan aadaa isaanii afaan isaanii barsiisuun akkam ijoolleen keessan ala guddatan isinitti boonani isarraa kanarraa barannaa jechuudha. Qomos Abbaa Gabra Kiristoos ትላንትና ያሉትን ነው እያነሳው ያለሁትና አባቴ እናቴ ጆሮዋ ቢቆረጥ ሌላ ቋንቋ አሰማም አባቴ ደግሞ እኛ ከትምህርት ቤት ስለምንማር አማርኛ ለመስማት አማርኛ እንጂ የሚያወራው ከኛ ለመለማመድና ለመማር እኛን ኦሮምኛ አስጠናንም ነበረ ገሎን የሞተው ያሉት እርሱ የተናገሩትን ነው እየገለጽኩ ያለሁትና ኢሳኑማ ከነጀ ዱጋ ሰውፊ ከናፊ ኑይስ ጆሌን ከኛ ንዋጄ ሰነከኑን እንጀኔ አዳ ሳኒ አፋን ሳኒ ኤኙማ ሳኒ ሰከበረተን manni amantaa keessattis akka kanaan eenyuyyuu bilisummaan itti dhaga'ame akka deddeebi'u ijoolleen keenya arraarii kan akka sanaan barachiisna gargaarsa keessaniin waaqa gadittas ga'amee kana duwwaa miti biyya keessatti waan tuqamuu hin dandeenye sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammii jedhamee amma ba'amutti Phaaphaasonni Oromoo nuyi Oromoodhaa baasii nurra keessan hin barbaannu ummanni keenya nu didee deemaa jira yoo barbaadani qoobii keessanii masqala keessan fudhadhaa nu gara uummata keenyaatti deebina amma jedhanii umni itti dhaga'amutti ummanni keenya waliin dhaabbate isa booda garuu burjaajii baay'ee ta'ee biyyi waraana keessa galtee akkuma beekamu bakka adda addaatti ummanni keenya mana isaatii buqqa'ee jira Oromiyaa keessa namni fira isaa gaafachuu asii ba'ee biyya galee deebi'u bakka itti dhalate illee ga'ee deebi'uudhaaf rakkina baay'ee jira
torbani sa lamman achi darbe lixa shawaa keessatti ijoollee 22 akka du'e dhageessanii daangaa cabsanii dhufanii finxaaleeyyiin uummata fixuu amma gidduu kana aarisiidha eenyu akka ajjeese hin beeknu garuu maqaa Oromoo keessatti kiristaana du'aa jira jedhaniitu ammas maqaa keenya balleessuun akkuma sana biyya waraanni keessa jiru keessatti ammallee Oromoon akka kiristaana ajjeesutti addunyaa irratti kanaan inni deemamu Oromoo maqaa xureessuun samaataa Oromiyaa ውስጥ jedhanii maqaa nu balleessu jirumatu caasaa isaaniitiin waraana hidhachiisanii caasaa mana amantiitiin waraana hidhachiisanii bobbaasaa akka turanii miidiyaa dhumti isaanii saaxilee jira. Nuyi nama nagaatii biyyi keenya biyya nagaatii Oromiyaa keessa amantaan hin jirre hin jiru sabni hin jirre hin jiru hundumtuu wal kabajee bilisummaa waliin jiraata. Nuyi nagaa biyya keenyaa barbaannaa tokkummaa saba keenyaa barbaannaa maqaa isa xureessu kana waliin haqaaf dhugaa irratti hundoofnee irratti deemuu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Amma yeroo ammaa kana akka bara 2019 sanatti Oromiyaa irratti maqaa amantaatiin dulli cimaan deemaa jira. Sinodoosiin 5 kiiloo dheengaddaa abbaa Saawiroos faas teessisee ibsaa kiristaana du'aa jira jedhanii baasanii jiranii. Kanaan duraalaa kiristaana 86 dhumee ala jedhanu jarri siyaasa Oromoo gaggeessan gaafa walgahii guddaa asitti godhame gaafannee jarri amantaa keenya abbootiin keenya nu kadhannaa biyyaaf kadhadhaa eenyu kan akka godhu caasaa akkamiitiin kan akka godhan hin beeknaa jedhanii jarri siyaasa keessa jiran. Ittiin uummata fixanii miidiyaa qopheessanii akkamitti akka ittiin maqaa xureessuudhaaf deemanu kuni baay'ee beekamaa. Gara Wallagga keessaa namni 6,000 ol mana isaatii buqqa'ee bakkeetti dhangala'eetu jira namni isaa qaqqabu jiru. Gara Salaalee kanaan yeroo yeroodhaan namni keenya dhuma. Gara Harar gara Dirreedawaa kanas yoo dhattanii gara Somaaliyaa kanaanis uummanni keenya daangaansaa caccabee uummanni keenya rakkina baay'ee keessa galee akka jiru hin hubanna. Inni kun akka biyyaatti akka sabaattidha. Sinodoosii Oromiyaa sabaaf sablammii inni jedhamus eega gammannee abbootiin keenya uummataa wajjin walitti dhufanii booda maqaa araaraa maqaa marii jedhameen deebi'anii jarri muudanis wal galanii jarri muudamanii akka oolota badanii dhufanii harka qabamee wal akka deebi'an ta'ee isa booda immoo jarri lakkii uummata keenyatti ciccinee hafna jedhanii shanan hafanii nama jara gargaaruu hin qabanii mindaan qabanii waa tokko hin qabanii namootuma muraasa asii walitti dhufee quuqamina qabutu iyyuu jara bira dhaabbataa ture. Tarii tooftaa ta'a jarri kuni tooftaa ta'anaan immoo meenuma haara galfannee suutuma jennee eegna immoo jennees turree amma immoo tamaariyaan biyya keessatti hin beektu amantaa mataasaa gaggeeffatti. Fikirsiizimiin biyya keessatti maqaa amantaa mataasaa gaggeeffata. Abbaan Gabreel amma mana hidhaa jiru waa tokko waan godhan hin qabanii uffata bullukkoo uffata aadaa uffataniitu qoobii qopheessannaa isaanii qabatanii irreecha dhaqanii kana malee waan balleessan hin qaban waa tokko waan balleessan garuu amma sinodoosiin ala dhufu akkuma daanqoo qabanii hidhu amma wanaa hidhaa keessa jiru paappaasonni jarri kaanis muudamanii maqaadhaaf wal deebi'an jedhame ammas duula cimaa jira. Duulli kun caasaa kan Tigraay sinodoosiin ni jedhamus maqaa araaraatiin akka wal deebi'u sinodoosiin Oromiyaas akka seen baddu godhamee isuma gara durii sanatti isa deemamutu jira. Inni durii sun immoo nama miliyoona meeqaan iyyuu bataskaana duwwaatti hambisee nama keenya keessaa baasee amantii Ortodoksiin kun kan keenya utuu hin ta'iin kan amantii kan saba tokkoo duwwaa taasisee ture jechuudha. Amma akkam bareennamee akka kanaan ilaala amantiin Ortodoksii sirnisee yoo sirriitti hojiirra oole akarraa hundumtuu afaan isaatiin galateeffata, hundumtuu aadaa isaa uffata, hundumtuu ijoollee isaa afaan ittiin dhalatanii akka barsiisu taasifama. Kuni kitaaba qulqulluu keessas seera biyya sanaa keessas seera mootummaa naannoo Oromiyaa seera federaalaa sana keessas kan jiru mirga namummaa addunyaa keessas kan jiru kan mirkanaa'edha. Kanaafuu kallattii adda addaatiin ba'aatu nurra jira. Deemsa kana keessatti akkam goonee jabaannee wal bira dhaabbannee xumura isaa bareechuu qabna inni jedhu marii
guddaa nu barbaachisa jiru gaasa'uudhaaf. Nuyi akka mana amantaatti paartii siyaasaa tokko keessallee Fayyisaan Addunyaa hin jiru. Akka sabaatti garuu saba Oromootii, fedhii Oromootii, uummata Oromootii wajjin dhaabbata. Sabaaf sablammii immoo kun akkuma argitanu qeesonni keenya Tagaaroodhaas yoo dhufanii naannoo Amaaraas, Sumaalees, Beenishaangulis eessaayyuu yoo dhufanii immoo mirga qabu. Waliin mirga walii eenyummaa walii kabajnee waliin jiraanna. Jibba namaa hin qabnu, jibba sirnaati. Sirna nurratti uummata keenya miidhu gatii jiruudhaafi malee saba waan jibbine waa tokko hin qabnu jechuudha. Kanaaf maatiiwwan Fayyisaa Addunyaa kana keessa danqara kana keessa jirraa. Mana lugummaa Oromiyaa jennee deeggarsa keessan gootanii lubni balaa dhufanii as ga'anii waan danda'ame hundumaa eega guutame booda maqaa araaraa jaarsummaa jedhamuun wanti sun nu jalaa achumatti libjaatee baddee haa ta'u immoo malee gaafa jirri duuchan karaa biraa futta'a isa caalaatu futta'ee achi immoo isin mana lugummaa jettan Sinodoosiin kunoo futta'ee ba'e jedhee immoo Waaqayyo sanutti agarsiisee kudharfan irraan ayyaadadha mana kana keessatti qeesii dhabnee qindaasee yeroo hundumaa akka nu qaddafamu qeesii dabalataa dhabnee mana siin qabnu jennee Waaqatti himne dhuguma qeesii dhuguma barbaannaa jennee himannee amma kunoo egaa mindaa keessan mindaa danda'a malee kunoo an dhufee isiniin danda'a isiniin tajaajilaa damooza yoo dandeessanii nuun jedhanii kunoo nama sadiituma mara qabatee jira jechuudha. Kana keessaa filanneeyyuu kan isaan kanarraa isaan kana isaan kanarraa isaan kanayyuu jenna jechuudha. Maaliif duraanii afaan